Assalamu alaikum hordoftoota fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu akkam nagaa keessanii fayyaadha. Bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa badhaadhu. Egaa hadhalee viidiyoo tokkoon walitti deebinee jirra. Hadha hojii hojjennu maaksii fuula keenyaa baay'ee bareedaa ta'e hojii hojjenna jechuudha. Egaa amma aduun illee jira, bubbeenis wal keessa wanti hundumtuu ayyariin waan wal keessa ta'eef egaa fuula keenya baay'ee bareeda. Asitti sahanii duwwaan qaba. Asitti immoo akkuma argitan muuzii hadha quncee isaatii kan qabadhee dhufe quncee isaa kanan qaba. Akkuma argitan egaa kaamal goona quncee isaa sanirraa isa kana baafannaa dhugaa fuula keenya qulqulleessuudhaaf baay'ee faayidaa guddaa nuuf kenna jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti kunoo akkana godhe akkanatti irraa baafanna jechuudha. Quncee isaa irraa ka hodhakkaa akkanatti irraa baafannaa akkuma isin argitan. Egaa faayidaa guddaa fuula keenyaaf nu kenna. Wantoota gurguraachota fuula keenya irra jiranii nurraa xaraga jechuudha. Wantoota fuula keenya aduun soodhee jiraate isas akka hin miidhamne fuulli keenya aduudhaan nu gargaara. Egaa akkanatti hunda isaatu irraa baafadhee walitti deebina. Akkuma argitan akkana baafadha hunda isaatu. Amma kun akkuma argitan hunda isaatirraa haala kanaan yaasee fixee jira. Kun kana fakkaata kan irraa argadhe. Amma ka asitti ka itti maashiniitti daakkadhu qopheeffadha jechuun hin daakkadha. Hunduma isaa maashinii kanatti buusa. Egaa kana godhee itti buufadhee ka'een booda asitti aannan akkuma argitan maankaa lama maankaa shoorbaa lama waan ta'u itti buufadha. Egaa kanaan booda qadaadee daakaa. Amma kunoo haala kanaan daakkadhee deebi'ee jira. Bakka aannanii kana aannan illee hin qabne yaagurtii godhuu hin dandeettanii. Yaagurtii argannaan baay'ee bareedaadha. Aannan caalaa. Garuu aannan itti fayyadameera. Waan yaagurtii amma argachuu hin dandeenye. Bifa inni akkana gurraacha ta'e kana waan tokkollee isin jibbisiisini. Yaa muuziin akkasuma waan ta'eef faayidaa irraa argadheera jechuudha. Waan ofii kootii mokkoree irraa argadhee na fayyadeedha kan isin biraan ga'u. Egaa itti aansuudhaan kan itti buufannu akkuma argitan asitti boqqolloo daakuu boqqollooti. Maankaa shaayii tokkotti buufadha. Ani fuula kan koo fi morma koo bichaadhaan waan barbaaduuf bicuu hojjedha. Egaa jara kana kolbatti waliin geenna. Kolbatti waliin ga'uu qabna. Egaa akkanatti kolbatti waliin ga'e asitti viitaamin nan qaba. Viitaamin C isa itti godhadha. Xabbita afuriitti godhadhee jira. Isallee kolbatti waliin dha'uu qaba. Asitti immoo hoo fuulli keessan akkanaa gogaa ta'ee fi olive oilii ta'ee coconut oilii ta'ee waan qabdanirraa zayitii qabdanirraa wanta fuulli keessa isinii jaalatu xiqqoo itti fayyadamu hin irraanfatinaa jechuudha. Egaa warri barbaadan loomillee itti godhachuu hin dandeessanii hangatii fuulli kan koo baay'ee na gogaa ta'eef loomillee itti fayyadamu. Egaa kana fuula keenya bishaan xiqqoosii ho'aa ta'een dhiqanneen booda isa kana dibannaa akkuma amma fuula kan kootii harkaan kootii irratti dibadhee isin agarsiisu kana jechuudha. Akkuma argitan akkana dibannee dhiisuu qofa osoo hin ta'in fuula keenya irratti daqiiqaa muraasaaf akkanatti masaajii gochuu qabna. Kolbatti odoo gadi hin qabin suuta gubbaa irratti fuulli keenya illee akkam jalaan miidhamnetti qassi jennee akkanatti waliin gaachuu qabna jechuudha. Masaajii gochuu qabna. Dibannee irruma keenya qofa dhiisuu miti.
Egaa akkanatti dibannee haga inni nu gogeen booda hin dhiqanna jechuudha. Baay'ee qallaadhaa fi muuzii irraa nyaannee qooda isaa gaturra haala kanaan itti fayyadamuu baay'ee bareedaadha jedhee waan yaadee fi ofii kan kooti immoo waan godhee fuula kooti irratti dibadhee waan argee faayidaa waan irraa argadhe jechuudha kan gara keessan qabadhee dhufu. Egaa kana fakkaata. Akkana gootanii hoo inni goge dhiqattanii hoo inni goge walitti deebina. Egaa kaama kunoo akkuma argitan akkanatti gogee jira. Akkuma isin argitan kana diqqoosee kunoo tokko malee hundumti isaayyuu guutumaan guututti gogeera. Egaa mamee dhiqadhee walitti deebina. Egaa kunoo amma dhiqadhee walitti deebinee jirra. Kunoo kana fakkaata. Kunoo akkuma argitanii laafinnallee hin qaba. Baay'ee bareedaadha. Dhugumaan waan gurraacha fuula keenya irra jiru xirriga godhee nuuf kaasa jechuudha. Kana fakkaata. Kaadha hojii hojjan akka jaallatta abdiin qaba. Wantoota fuula keenya irratti nurratti baanii bugurii achuma irratti illee akkuma yeroodhaan akkuma godhannu nurraa qulqulleessaa deema jechuudha. Akka jaallattan abdiin qaba. Jaallattan laayikii gochaati. Warroonni sabskiraayib gootanii tokkummaa faamiliidhaaf faamilii hin taane sabskiraayib godhaa. Tokkummaa faamiliidhaaf faamilii akka taatan kabajaadha isin gaafadha. Warroonni na jajjabeessaa jirtan hundumti keessaniyyuu guddaan akka galatoomaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatti walitti deemtu nagatti naa tura. Ciao.